Tolee akkam jirtu barattoota jaallattoota Oromiyaa Education Tube nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu. Baga nagaan dhuftanii guyyaa har'aas kunoo paartii salgaffaa 3.37 kan jedhu soodiyem haayidrooksaayidiidhaan walitti deebneerra. Keemistirii kutaa 12ffaa chapter 3 industrial chemistry kan jedhu jalaati. 3.3 manufacturing valuable product akka ilaalu beekama ilaalaa akka jiru beekamaadha. Guyyaa har'aa kanas itti fufnee waliin baranna. Nagaa keessanii baga nagaan dhuftan siniin jenna. Haaraa yoo taatan subscribe godhaatii maatii ta'an waliin baradha. Kallattiidhaan gara guyyaa barnoota keenya guyyaa har'aatti galla. Guyyaa har'aa kan wajjin barannu 337 sodium hydroxide kan jedhu akkuma yeroo darbee wal wajjin ilaalaa turre jechuudha kan sodium carbonate fa isa kanas property isaa use isaa fi akkasumas immoo property isaa use isaa akkasumas preparation isaa yookaan immoo procedure akkaataa kamitti akka inni prepare ta'u yookaan produce ta'u wal wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf property isaa irraati kaana jechuudha yookaan immoo qabiyyeewwan isaa irraati kaana qabiyyeewwan sodium hydroxide kana maal akka ta'anii itti aansuudhaan immoo use isaa manufacturing process isaa kan wal wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf qabiyyeewwan sodium hydroxide kana yookaan property isaa maal akka ta'e wal wajjin ilaalla jechuudha. Sodium hydroxide or gabaabinaa yeroo barreessinu NaOH isheen kun sodiumidha, isheen kun immoo oxygen, isheen kun hydroxide dha jechuudha. Kanaaf sodium hydroxide is white translucent crystalline solid with melting point of 591 Kelvin. Kana yeroo jedhu sodium hydroxide kuni bifti isaa adiidha jechuudha, white coloriidha. Darbiis immoo translucent crystalline solid yeroo jedhu crystalline solid yookaan jajjaboo ta'ee jajjaboodha, adiidha. Translucent yeroo jedhu kun immoo ifa kan ofitti fudhatudha jechuudha. Kana yeroo jedhu transparent jechuu miti garuu kan isin adda baasuu qabdanii transparent fi translucentiin garaagara. Transparent kan jennu transparentiin of keessa dabarsee kan bira argisiisuu danda'a. Kana jechuun fakkeenyaaf haa jennu fakkeenyaaf amma sodium hydroxide bakka kana jira yoo ta'e solididha wanta ta'eef bakka kana kuufamee jira yoo ta'e fakkeenyaaf otoo ifa kallattii kanaatiin itti ibsitanii ifa akkuma itti ibsitanii yoo ilaaltan keessi isaa hin mul'ata jechuudha. Kana jechuun ifa ofitti fudhata garuu ifa of keessan dabarsu. Kanaaf translucentidha malee transparentii miti. Otoo transparentii ta'eeti ifa of keessa dabarsuudhaan maateriyaala bakka kana jiruyyuu argisiisuu danda'a jechuudha. Garuu transparentii miti, translucentidha. Kana jechuun ifa ofitti ni fudhata. Ifa yeroo itti ibsinu keessa isaa ilaaluu dandeenya maaltu akka jiru. Kana jechuun adiidhas darbiis immoo crystalline solididha, jajjaboodha. Garuu ifa of keessa dabarsu translucentii miti jechuudha. Maaliifin akka kanarra deddeebi'ee transparentii fi translucentiin kun akka wal siin jalaan dhoofne transparentii yoo jedhe falsidha jechuudha. Melting point isaa kana jechuun qabxiin baqinaa isaa immoo meeqa irratti jechuudha? Kelvinii digirii kelvinii jechuudha 591 irratti jechuudha. It is stable compound. Kana yeroo jedhu stable dha yookaan lower energy dha jechuudha. Kana jechuun unstable miti jechuudha. Unstable miti. Kana jechuun chargii ofirraatiin qabu. Amma yoo ilaaltanitu ta'ee inni OH kun bakka tokkotti fakkeenyaaf asuma irratti soodiyemiin kun +1 dha akkuma beektan, isheen kun +1 dha. Oksijiniin immoo -2 dha. Haayidroojiniin immoo +1 dha. Kanaaf jara kana yoo walitti hidhaatanii +1 -2 kun walitti 0 ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu stable compound dha yookaanis immoo ionic miti jechuudha. Akkaataa amma jiru kanaan jechuudha. Akkaataa amma jiru kanaan sodium hydroxide pure isaa jechuudha. Sodium hydroxide is often referred to as caustic soda. Caustic soda jedhame illee ni waamama jechuudha. Due to maaliifidha caustic soda jedhame kan inni ni waamamu? Sababni isaa jechuudha. Isheen kuni due kun because duukaa wal fakkaatti. Due to its corrosive action on many substances. Kana yeroo jedhu corrosive yookaanis immoo miidhaa kan qaqqabsiisudha yookaan irrigate kan godhudha jechuudha. Qaama namaa irratti yoo ta'e meeshaalee tokko irra yoo bu'e miidhaa kan qaqqabsiisu kanaafidha caustic soda kan jedhamu corrosive.
CC haala kanaan qabachuu danda'u qabdu jechuudha. Caustic soda maaliif caustic soda jedhame sababa corrosive ta'eefi jechuudha. It decomposes proteins at room temperature and make causes chemical burns to human bodies. Kana yeroo jedhu pirootinii at room temperature yeroo jedhu digirii seelisheesii 25 irratti yookaan tempereecharii digirii seelisheesii 25 irratti pirootinii faa decompose gochuu ni danda'a jechuudha. Decompose gochuu ni danda'a. Kanaaf iyyuu qaama namaallee gubuu ni danda'a. Burn to human bodies yeroo jedhu akkuma beektanii qaama namaa keessa pirootiiniin ni jira. Pirootiiniin yookaanis immoo iyyuu amaayinii inni jedhamee beekamu sun jechuudha. Pirootiinii baayoloojii irratti yeroo barattan ni beektu. Kaarboksiliik asiidii kan of keessatti qabu, amaayinii kan of keessaa qabu, akkasumas immoo arrii yookaan raadikaalii kan of keessatti qabu kuni yookaanis immoo aminoo functional group kan of keessaa qabu. Pirootiiniin kun qaama namaa keessatti argama. Isa kana decompose gochuu ni danda'a jechuudha. Wanti kuni kanaafidha qaama namaa irratti kan inni miidhaa geessisuu danda'u jechuudha. Pirootiinii qaama namaa keessa jiru decompose gochuu ni danda'a. Kanaaf nama guba jechuudha yeroo namatu pirootiinii dhaqee decompose gochuu isaa argisiisa jechuudha. Qaama keenya keessatti pirootiinii keessa jiru yeroo decompose godhu wanti kuni maal nu godhee nu gubee jenna yeroo sanadha jechuudha. Gubaatiin kan itti dhaga'amu. It dissolves readily in water. Bishaan keessatti ariitiidhaan ni bulbulama jechuudha. Maaliif yoo jettanii bakka kanatti kan isin argitan soodiyeem haayidrooksayidii keessa oksijiniin ni jira, haayidroojiniin ni jira. Kanaaf haayidroojiniin kuni kan akka filooriinii, kan akka oksijinii, kan akka naayitiroojinii duukaa yommuu boondir ta'uu maaltu uumame jechuudha. Haayidroojin boondiingiin uumame jechuudha. Akkuma beektan bishaan keessas maaltu jira? H2O ni H2O keessa kan jiru bishaaniif oksijiniin jiru maannoo haayidroojiniif oksijiniin jiru jechuudha. Haayidroojiniif oksijiniin kun yommuu walitti boondir ta'anii haayidroojin boondingii uumu jechuudha. Haayidroojin boondingii uumu. Kanaaf inni kunis haayidroojin boondingii ni qaba. Kanaaf inni kunis haayidroojin boondingii ni qaba. Jarri kuni intermolecular force wal fakkaataa qabu jechuudha. Kanaafidha kan isaanii kan inni bishaan keessatti ariitiidhaan readily ariitiidhaan kan inni dafee bishaan keessatti bulbulamu jechuudha. Qophaa'ummaa jabaa qabaa jechuudha bishaan keessatti bulbulamuudhaaf. Battaluma isin bishaan waliin tuqsiistanitti ni bulbulama jechuudha. Moderately soluble in alcohol. Alkoolii keessatti immoo hamma sanaa miti jechuudha. Ni bulbulama garuu moderately dha. Kana jechuun leesiidha jechuudha. Hammi bulbulamummaa isaa gadi bu'aadha. Hammasa bishaan keessatti dafee bulbulamu jechuudha. Its solution has bitter. Its solution is bitter and has soapy feeling. Kana yeroo jedhu dhamdhamni isaa hadhaawaadha jechuudha. Hadhaawaadha. Akkasumas immoo iyyuu soapy feeling yeroo jedhu miira saamunaa nutti kan dhageessu. Kana jechuun fakkeenyaaf amma saamunaa yeroo tuqxanii miira akkamii isinitti dhagahama? Immoo cucaata miti fakkeenyaaf amma saamunaan lafa jiru saamunaarra fakkeenyaaf bakka saamunaan tuttuqeeru tokko yoo hojjettan mucucaattu jechuudha. Amala mucucaa'ummaa ni qaba jechuudha yookaan yeroo jedhu soap feelingii qaba. It is strongly alkaline in nature, commonly used as base. Kana yeroo jedhu uumamumaanii strongly alkaline dha yookaan immoo base dha jechuudha. Akkuma chemical formula isaarraa hubattanii soodiyeem haayidrooksaayidiin OH of keessaatti qaba. Beezonni maaliin beekamu? Bishaan keessatti yommuu bulbulamanii maal godhu OH minus kana release godhu jechuudha. Kanaaf chemical formula isaa kana ilaaltanii beezii akkamitti ta'e beekuu ni dandeessu. Kanaaf beezii keessaayyuu strongii dha jechuudha. Kana jechuun beezii cimaadha jechuudha soodiyeem haayidrooksaayidiin kun. Inni kuni nature commonly used as base. Kanaaf iyyuu uumamumaanii akka maaliitti jechuudha kan inni fayyadu akka beeziittidha jechuudha. Akka beeziitti akti godha akka beeziitti nu gargaara yeroo itti fayyadamu apply yeroo goonu application isaa irratti akka beeziititti kan nuti itti fayyadamu malee akka asiidiitti miti jechuudha. Manufacturing process isaa ilaala. Kun maal isaati gabaabinaanii property isaati jechuudha. Maalidha? Whiteidha, bifa adii ni qaba, translucentidha kana jechuudha. Ifa ofitti fudhata jechuudha. Akkasumas immoo iyyuu jajjaboodha inni irraa. Qabxiin baqina isaa immoo iyyuu 591 kelvin irrattidha jennee irraa. Temperature isaa jechuudha. Temperature inni itti baqu yookaanis immoo iyyuu soolidii irraatti gara maaliitti deebi'u jechuudha. Soolidiidha jennee irra bakka kanatti kun kiristaalaayin soolidiidha inni irra. Gara dhangala'ootti kan nuti ittiin deebisnu temperature isaa hamma meeqaatti yoo ol kaasnu jechuudha. Hamma kelvinii 591 temperature kelviniittidha jechuudha. Akkasumas immoo stabiliidha jenneerra. Stabiliidha inni irra yookaanis immoo tasgabbaa'aadha yookaan lower energy kan qabudha jechuudha.
akkasumas immoo iyyuu maalidha jenneerra caustic sodaadha. Caustic sodaa jedhamee waamama. Sababii maaliif? Sababii corrosive ta'e miidhaa namarra geessisuuf jenneerra. Akkasumas immoo iyyuu miidhaa geessisuunsaa kun namarratti illee ni geessisa. Pirootinii nama keessa jiru decompose gochuudhaan nama guba jenneerra. Dafee yookaanis immoo ariitiidhaan bishaan keessatti kan bulbulamudha. Alkoolii keessatti garuu hammasa bishaan keessatti ariitiidhaan hin bulbulamu jenneerra. Dhamdhamni isaa hadhaawaadha jenneerra. Akkasumas immoo iyyuu yommuu qaqqabnu miirri nutti dhageessisu akka saamnaa kan mucucaatudha jechuudha. Asiidii cimaa jedhamee beekama yookaan strong acid yookaan strong alkaline jedhamee beekama. Kanaaf kun propertii isaa yoo ta'u manufacturing isaa yookaanis immoo iyyuu akkaataa kamiinidha kan inni produce ta'uu isa jedhu wal wajjin ilaalla jechuudha. Manufacturing process isaa sodium hydroxide does not occur in nature. Uumamaan hin argamu jedha. Uumamaan hin argamu. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe yaadatti yoo ta'e sodium carbonatein uumamaan ni argama. Even isa industiriitti oomishamu caalaa isa karaa naturally horii isaa keessaatti extract ta'utuyyuu caalaa jira jennee yerootti dubbanne jira. Inni kun garuu natureidhaan hin argamu jechuudha. Uumamaan hin argamu jechuudha. Kanaaf industirii keessatti jechuudha kan inni produce. It has been manufactured at large scale for many years from readily obtainable raw materials. Kana yeroo jedhu large scale hammeentaa baay'inaan kan inni oomishamu waggoota dheeraatii jalqabee waggoota dheeraa dura maalirraati jechuudha. Raw material irraati jechuudha. Raw material qophaa'an irraati kan inni hojjetamu malee uumamaan akka tasaa kan argamu miti jechuudha. It is manufactured from sodium chloride. Kan inni irraati manufactured ta'u main component isa kana jechuudha. Sodium keessa jira kana keessa. Sodium kana keessa jira kun. Argitanii tumni bakka kanatti sodium hydroxide sodium hydroxide dha. Kun asuma keessaatti sodium arganna jechuudha. Kanaaf main component isaa tokko sodium chloride dha. And water as keessa maal arganne? Sodium arganneerra jechuudha. As keessa sodium arganneerra. Sodium chloride yookaan ashaboo nyaataa keessaatti sodium kana yeroo argannu bishaan keessaa immoo OH fudhanna jechuudha. OH kana jechuun OH immoo maal keessaa fudhanna? Bishaan keessaa fudhanna. Kanaaf main component isaa yookaan manufactured from what and what? Sodium chloride, ashaboo nyaataa yookaan table salt fi bishaan jechuudha. Bishaan qulqulluu kanarraati jechuudha. Kunis immoo maaliin kan inni argamu? Electrolysisidha jechuudha. Kana jechuun H2O kana electrolysis yeroo jennu chemistry keessatti akkuma baratanii inni kuni electrolysis yeroo ta'u gara maaliitti decompose ta'a? Gara kanaatti decompose ta'a jechuudha. Gara kanaatti decompose ta'a jechuudha. 2- dha. Isheen kuni gara kanaatti decompose ta'a jechuudha. Kanaaf gara kanaatti decompose ta'eetu hydrogen protonii kun asitti lama turte asitti hydrogeniin kun tokko bakka kanatti nafti chargiin isaa inni negatiiva tokko ta'e kun positiiva tokko wanta ta'eef yeroo as dabalamu -1 ta'a jechuudha kan walii gala isaanii. Kanaaf OH- electrolysis yookaanis immoo iyyuu electric current yommuu yaa'u yeroo sana electrolysis kan inni sodium chloride gara maalitti decompose ta'a? Gara sodiumidhaa fi gara chloriniitti decompose ta'a jechuudha. Sodium chloride gara maalitti decompose ta'a? Gara sodiumii fi chloriniitti yoo ta'u inni kun immoo iyyuu kana jechuun electrolysis keessatti bakka kanatti kan nuti arganne bakka kanatti kan nuti qabnu sodium chloride dha. Gajjallaatti immoo iyyuu bishaan jechuudha. Kanaaf H2O kana electrolysis dhaani gara kanaatti yoo diigne OH- plus H plus gara kanaatti yoo diigne sodium chloride kana immoo iyyuu gara kamitti diigne jechuudha? Gara sodium plus fi chlorine minus'itti jechuudha kan nuti diignu. Kanaaf bakka kanaa sodium plus arganneerra, bakka kanaa OH- arganneerra. Akkuma ilaalaa jirtanii barreeffamsaa yoo seeraan sirriitti mul'achuu baate iyyuu asirraa negatiiva tokko qabna, asirraa +1 qabna jechuudha. Kanaaf jarri kun yeroo walitti dhufanii +1 -1 kun wal balleessuudhaani yookaan neutralize wal gochuudhaani maal arganna jechuudha? 0 ta'a jechuudha chargiin isaanii. Kana jechuun sodium hydroxide irra maaltu hin jiru jechuudha? Sodium hydroxide irra chargiin hin jiru jechuudha. Kanaafidha kan nuti maal jenne? Maaliif kanarra deddeebaa jira? Stable compound dha kan nuti jenne. Kanaaf jechuudha. Darbees immoo iyyuu jarri kun lamaan main raw materialii main ta'uun isaanii kanaaf jechuudha. As keessa sodium as keessa immoo iyyuu OH arganna jechuudha. Kun
manufacturing process isaa gabaabinaa yoo ta'u process sadii qabaa jechuudha wanti kun process sadiitu jira akka yookaanis immoo iyyuu methodii sadiitu jira jechuudha akkaataatti sodium hydroxide kun produce ta'u inni jalqabaa Kastner Kellner process fi inni lammaffaan immoo Nelson diaphragm cell inni sadaffaan immoo Lewis process dha jechuudha. Achi keessaa kitaaba kanarratti kan irra caalaatti kan ibsamee jiru isa kana. Kanaaf iyyuu warra kana lamaanitti itti dhiphachuu qabdan jechuudha. Qormaati intaraansii yeroo baay'ee kan dhufu kontekstii kitaabaati. Kontekstii kitaabaa sirnaan hubattanii jennaani wanta barbaachisu. Kanaaf methodii sadiitu jira. Maqaa isaanii yoo isin gaafatame yookaanis immoo iyyuu which one is the method of producing sodium hydroxide yoo jedhamtanii sadan isaanii jiru. Garuu kan processiin isaa akkaataa inni itti produce ta'uu kan caqasameeru kan isa kanaa qofaa jira kitaaba. Kanaaf isa kitaabarraa jiru kana ilaallaa jechuudha. Kontekstii kitaabarraatti hundaa'uun baay'ee murteessaa wanta ta'eef. Kanaaf Kastner Keller process inni kuni maqaa processii sanaati jechuudha. Maqaa namaas ta'uu danda'a moggaasichi waliinsaa. Kanaaf processii maqaan processii kanaa kanadha. Principle isaa ilaallaa jechuudha. Principle isaa. In Kastner Keller method, electrolysis of brine solution is performed in order to obtain sodium hydroxide. Processii Kastner Keller method jedhamu kana keessatti electrolysis maaliitu taasifama jechuudha. Brine solutioniitu electrolysis taasifamu. Electrolysis ta'a jechuudha. Brine solutioniin kuni akkuma yeroo darbellee dubbanneerru ishee kanadha jechuudha. Kun ishuman dura dubbachaa ture. Sodium chloride kanadha jechuudha. Ishee kanatu gara kamitti diigamti jechuudha. Gara soodiyemii fi gara kilooriiniitti diigamti jechuudha. Yaadadha. Yommuu dikompoostii ta'u asirratti chaarjii qaba. Asirratti chaarjii ni qaba. Asitti garuu chaarjii hin qabu. Maaliifidha? Inni kun akkuma beektanii gabatee predictabilii keessaati jalqaba irratti yookaan immoo column 1 irratti jechuudha. Giruuppii tokkoffaa keessatti waan argamuuf pilaas 1 qaba. Inni kun immoo giruuppii gara dhuma isa torbaffaa jechuudha. 8ffaa otoo hin taane torbaffaatti waan argamuuf maayinus 1 qaba. Kana jechuun inni kun excess elektiroonii tokko qaba jechuudha. Excess elektiroonii tokko guute niyoonii irratti maal qaba jechuudha. Niyoonii irratti pilaas 1 qaba jechuudha. Soodiyemiin kuni pilaas 1 qaba jechuudha yookaan elektiroonii excess tokko. Inni kun immoo guuttachuudhaaf yookaan immoo argenii guutuudhaaf akka argenii itti maal ta'uudhaaf octet ruulii guutuudhaaf tokkosaaf akkanaaf maayinus 1 kan jennu jechuudha. Kanaaf bakka kanatti yeroo ta'an chaarjiin irra hin jiru. Neutralize ta'anii pilaas 1 kunii fi maayinus 1 kun wal balleessaniiru wanta ta'eef bakka kanatti chaarjiin irra hin jiru. Garuu yeroo dikompoostii ta'u gara chaarjii isaatti, gara ayinii isaatti, gara moolekiyuulii isaatti dikompoostii ta'a jechuudha. Kanaaf Kastner Kellner methodii kana keessatti kan taasifamu electrolysis ishitti kanaati jechuudha. Kastner Kellner cell it is steel tank rectangular. Steel tank rectangular. Meeshaa akka bifa rectangilii kan qabu. Maarraa kan hojjetame istiilii irraatii kan hojjetamedha jechuudha. Bifa rectangilii kan qabu istiilii irraa kan hojjetametu jira jechuudha. Istiilii irraa kan hojjetame. Ebonite is lined inside the tank. Compounding ebonite jedhamu kuni as keessa maal ta'ee jira? Lined ta'ee jira jechuudha. Sarara qabaatee ni jira jechuudha. Bakka reaction yookaan immoo electrolysis kun gaggeeffamudha jechuudha inni. Titanium act as anode and layer of mercury at bottom of tank act as cathode. Kana yeroo jedhu titaniumiin akka aanodiitti meeshaa kana keessatti jechuudha akka aanodiitti. Aanod jechuun akkuma beektanii bakka itti oksideeshiniin gaggeeffamudha jechuudha. Oksideeshiniin aanodii keessatti kan inni gaggeeffamu. Akkasumas immoo akka kaatodiitti aanodiin jiraannaan kaatodiin dirqama jiraachuu qaba. Maaliif redox reaction wanta ta'eef jechuudha. Redox reaction wanta ta'eef. Kanaaf mercury layer mercury yookaan baqqaan mercury immoo gara gajjallaa jira jechuudha. Gara gajjallaa yookaan taankii kana keessa yookaan immoo rectangular taankii kana keessa istiiliidhaan yookaan immoo sibiila istiilii irraa kan hojjetame kana keessa gara jalaarra jira jechuudha. Inni immoo akka maalitti fayyada? Mercury layeriin kuni akka kaatodiitti yookaan bakka itti reductioniin gaggeeffamudha jechuudha. Bakka itti reductioniin gaggeeffamudha jechuudha. Maaliif electrochemistry keessatti ni barattu reductional half reaction, oxidational half reaction kan jedhamu ni jira. Isa kana beektu jechuudha. Kanaaf
oxidational half reaction ini titaniumidha jechuudha anodiidha wanta ta'ee fi titaniumidha kan oxidized ta'u kan reduced ta'u immoo eenyudha jechuudha isa kan bakkitti reduced reduction ta'u immoo as jechuudha mercury layer kanarrattidha oxidation kan taasifamu immoo titanium kanarrattidha jechuudha kanaaf ionization of brine solution occurs according to the following reaction jedha brine yookaanis immoo brine solution yookaan sodium chloride kuni akka armaan gadiititti electrolysis ionize ta'a jedha innis kunooti chemical formulaan isaa sodium chloride yookaan brine solution kunooti gara maalitti decomposed ta'a jechuudha gara sodiumidhaa fi gara chloriniitti decomposed ta'a jechuudha inni fuuldura jiru kun coefficient isaa moolii 2 jechuudha hundi isaa wal qixadha when the brine solution comes in contact with electric current ionization takes place kana yeroo akkuma beektanii chargiin yommuu yaa'u maaltu jira jechuudha currentiin jira electric currentiin jira jechuudha yeroo brine solution kuni contact ta'u electric current yeroo yaa'utti maaltu ta'a ionization takes place ta'a jechuudha as a result positive and negative ions move toward the electrodes akkuma dura dubbadhe bakka kanatti chargiin qabanii garuu yeroo decompose ta'an chargii qabu yeroo chargii qabaatan kana movementii jalqabu jechuudha sochii jalqabu gara kamitti gara electrodiitti electrodiin eenyudha yoo jettanii mercury layeriidhaa fi layer mercuryidhaa fi titaniumidha jechuudha titaniumiin electrodii isa kamidha electrodii anodiitii jechuudha anode electrodii mercury layeriin immoo cathode electrodiidha jechuudha kanaaf jarri kuni gara electrodii kanaatti kamtu gara kam dhaqasa jedhamu ittuma fufnee ilaallaa jechuudha sodium ions get deposit at mercury cathode ilaala amma sodiumiin yeroo decompose ta'u Na+ kana jechuun positiveadha jechuudha meetaalidha akkuma beektan kanaaf oxidation keessa malee reduction keessa miti jechuudha oxidized ta'a wanta ta'eef wanti kuni kana jechuun electronii remove of irraatii godha jechuudha electronii yeroo kennu oxidized ta'eera electronii yeroo fudhatu immoo reduced ta'eera jenna akkuma chemistry keessatti beektan sanaa jechuudha kanaaf inni kun gara kam dhaqa jechuudha gara mercury dhaqaa jechuudha yookaan immoo electrodii mercury deema mercury sun immoo kaatodiidha jenneerra maaliifidha kaatodiin akkuma beektan negatiivaadha kana jechuun bakkatti reduction gaggeeffamudha maaliif inni kun achi dhaqe yoo jettanii negativii wanta opposite wanta ta'eef attract wal godha jechuudha akkuma beektanii fakkeenyaaf south and north kan jedhamu jira poolii jechuudha south and northiin jira northiin wal dhiibaa south wal dhiibaa south north wal harkisa north south wal harkisa akkuma kana jechuudha positive fi negative akkuma beektanii positive fi negativein attract wal godhu garuu positivein repulsionidha negativein akkasuma repulsion each otheridha jechuudha kanaafidha sodiumiin gara kam dhaqa gara mercury cathode yookaanis immoo electrodii isicha bakkatti reduction gaggeeffamu sanaatti move ta'a jechuudha yookaan gara sana deemaa jechuudha achi dhaquudhaan maaluma sodium amalgaamii uumaa jechuudha sodium amalgaamiin kuni solutionii maal ta'edha jechuudha solutionii mercury fi sodiumii of keessaatii qabudha jechuudha amalgaam sodium amalgaamiin kun chloriniin immoo gara kam deema akkuma negative charge qabu gara faallaa isaa gara positive kana jechuun gara anodii deema gara titaniumii jechuudha gara titaniumii deema asirratti caqasamne garuu titaniumiin kun anodiidha wanta ta'eef asii ilaaltanii walitti firoomsachuu dandeessu kun dogongora kitaabaati akkasa kana mercury cathode akkuma jedhe titanium anode jechuu qaba ture asirrattis and exist the cell from the top jedha inni kun gara irra keessaatti kan inni argamu akkuma isiniin jedhe kun laayinii kanarra jira jechuudha laayinichi maal jedhama ebonite jedhamu kanarra maaltu jira jechuudha isarra titaniumiitu jira jala isaa kanarra immoo kun asirra immoo jala bottomii irra immoo kan kuufamee jiru bottomii irra kan jiru immoo maalidha kaatodiidha yookaan immoo mercury layer mercuryidha jechuudha kanaaf sodiumiin keenya gara mercury deemuudhaan electrodii mercury irratti bakka kaatodii yookaan immoo reduction gaggeeffamutti deemuudhaan sodium amalgaamii uumaa inni kun immoo gara kaatodii deemuudhaan gara kamitti jijjiirama jechuudha gara chlorine gaaziitti geeddarama jechuudha gara chlorine gaaziitti geeddarama kanaaf
reaction at the anode, reaction at the cathode. Akkasiniif galuu fi bakka kana tiitaaniyeemii jettanii qabachuu dandeessu. Bakka kana immoo iyyuu meerkurii jettanii qabachuu dandeessu jechuudha. Hg dha bakka bu'een ishee wanta ta'eef haala kanaan akkaataa isiniif galuuni qabachuu qabdu jechuudha. Akkaataa isaanitti elektiroolaayisis ta'an immoo kun asirra jira. Isheen kuni kilooriiniin kuni maal taati? Product irratti elektiroonii ofitti fudhatti. Kanaaf iyyuu kuni maalidha jechuudha? Reduction half reaction dha jechuudha. Reduction half reaction jedhani kuni bakki kun immoo iyyuu oxidational half reaction dha jechuudha. Oxidational half reaction dha jechuudha. Sodium hydroxide, the amalgam formed is then transferred to another chamber called deneder. Kana yeroo jedhu sodium amalgamiin uumama jenneera. Sodium amalgamiin uumame sun immoo gara kamitti? Gara chamberii biraatti. Chamberiin kuni waan akka kontiinerii yookaan immoo meeshaa daandar jedhamudha jechuudha. Gara sanatti dhaqee kuufamaa jechuudha. Kilooriiniin gara kam deema yoo jettan kilooriiniin bakka kanatti gara gaaziitti geeddaramee diyaagiraamii isaa keessatti ilaalla akka gaaziitti hin ba'aa jechuudha. Urkee hin ba'a. Garuu soodiyem amalgaamiin uumame kun immoo iyyuu meeshaa yookaan immoo chaambarii dandar jedhamu keessatti kuufamaa jechuudha. In the deneder it is treated with water to obtain sodium hydroxide. Kana yeroo jedhu meeshaa deneder jedhamu kana keessatti bishaan waliin tirii ta'uudhaan maal ta'a jechuudha. Sodium amalgamiin kuni sodium hydroxide nuuf kennaa jechuudha. Kan nuti barbaannu silumayyuu sodium hydroxide dha jechuudha. Sodium hydroxide yookaanis immoo NaOH kana jechuudha kan nuti barbaannu. On evaporation of the solution, solid sodium hydroxide is formed. Yeroo kana bishaan dabalameera jenneera kana jechuun akkeessi ta'eeramni garuu evaporationidhaanii bishaan kun keessaatii hurkee bahuudhaanii sodium hydroxide kuni gara solidiitti dhufaa jechuudha. Jalqaba irratti maal jenneera propertii isaa keessatti sodium hydroxide solid crystalline white dha jenneera wanta ta'eef gara sanatti dhufa jechuudha. Hurki keessaa bahuudhaanii gara solidummaa isaatti deebi'a jechuudha. This is very efficient process in order to obtain pure caustic soda. Processing kuni baay'ee barbaachisaa baay'ee murteessaadha. Maal argachuudhaafi pure caustic soda yookaan immoo caustic soda qulqulluu ta'e. Caustic soda maalidha inni irra sodium hydroxide dha. Maaliif caustic soda jedhame yoo jettanii jalqaba akkuma dubbannee corrosive wanta ta'eefidha jechuudha. Yookaanis immoo miidhaa kan geessisudha wanta ta'eef jechuudha. Qaama namaarras ta'ee wantoota tokko tokkorra yoo bu'ee jechuudha miidhaa kan geessisu wanta ta'eefidha jechuudha. Kanaaf mercury is toxic, so care must be taken to prevent mercury losses. Kana yeroo jedhu mercuriin balaafamaadha yookaanis immoo iyyuu summaawaadha. Kanaaf iyyuu mercuriin kuni akka inni lose hin taane yookaanis immoo iyyuu fakkeenyaaf amma maal jenneerra silaa kilooriiniin akka gaaziitti keessaatiin baanee rabni garuu mercuriin kun akka hin baaneef ittifamuu qaba. Maaliifi tooksikii isaa environmentiitti gadhiisee namas ta'ee wantoota tokko tokko waan miidhuufi of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Kanaafidha keer kan inni jedhu seeftii qabaa yookaanis immoo iyyuu of eeggannoo qabaa jechuudha. Innis wantooti lama jiru asirra. Due to its strong corrosive quality, exposure to sodium hydroxide in its solid or solution form can cause skin or eye irritation. Kana yeroo jedhu qaama namaarra gogaa namaarratti akkasumas immoo iyyuu ija namaa irratti yommuu sodium hydroxide wajjin exposure ta'uudhaanii bakkeetti gadi ba'u yookaanis immoo iyyuu yommuu qilleensaaf faalamu yookaanis immoo iyyuu yommuu gara alaatti ba'u jechuudha miidhaa ni geessisa jechuudha. Kanaafidha kan nuti gara jalqabaa irratti maal jenne irraa gara jalqabaa irratti meeshaa steel tankii irraa hojjetame yookaan immoo rectangulaarii kan ta'e steel tankii kana jechuuni sibiila baay'ee jabaataa kan ta'e steel irraati jechuudha. Bifa rectangulii kan qabu achi keessattidha jechuudha. Jala isaatti kan inni kuufamu jechuudha. Sodium amalgaamiin suni isolated ta'eeti jechuudha kan inni hojjetamu yookaanis immoo isolated jechuun maal akka ta'e beektu chemical thermodynamics keessatti siistemii sadiitu jiru. Processii kam yeroo hojjennu siistemii sadiitu jiru. Tokko openidha, tokko closedidha, tokko immoo isolatedidha jechuudha. Open kan jennu thermodynamics keessatti illee waan si fayyaduu fi
enerjiidhaaf maasiin exchange ta'uu kan danda'u jechuudha environmentii duukaa. Kana jechuun banaadha wanta ta'eef enerjiin isin ba'a hiitiin seenuu danda'a bahuu danda'a akkasumas immoo maasiin seenuu danda'a yookaanis immoo maatariin illee bahuu seenuu danda'a. Kiloos yeroo jennu immoo maal jechuudha? Only exchange of what? Only exchange of energy but not mass. Massiin garuu wal jijjiiruu hin danda'u jechuudha kan maatariin. Isolated kan jennu garuu exchange hiitiinis ta'e maasiin exchange ta'uu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf kiloos siintamii keessatti hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu jechuudha. Homaa tokkoyyuu wal jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf production kana keessatti sistemoota kanneen sadan keessaati thermodynamics kana keessatti kam jechuudha kan fayyadamnu isolated system kanadha jechuudha malee closed miti openis miti jechuudha. Maaliifidha? Prevention mercury ittisuuf jechuudha. Mercury kun gara alaatti yoo ba'e ija namaarra akkasumas immoo gogaa namaarra miidhaa guddaa waan qaqqabsiisuuf jechuudha. Safety rule isaa inni lammaffaanii pure sodium hydroxide has high affinity for water and may form hydrate depending on the concentration. Kana yeroo jedhu bishaan wajjiniin affiniitii cimaa qaba. Maal jenne irra durumaanii akkuma dura dubbanne sodium hydroxide kuni OH qaba. OH kuni oksijiniidhaa fi hydrogeniin yommuu walitti boondii ta'an hydrogen bondii uumuu jenne. Kana jechuun hydrogeniin kan akka most electronegative kan akka fluorine oxygenii fi nitrogenii duukaa yommuu bondii ta'u hydrogen bonding uuma. Achi keessaa oxygenii fi hydrogeniin kuni sodium hydroxide keessas ni jiru akkasumas immoo maal keessa jiru jechuudha bishaan keessas ni jiru H2O keessa jechuudha. H2O yeroo jennu hydrogenii fi oxygeniin hydrogen bonding uuman. Kanaaf high affinity property isaa keessatti illee kanaafidha kan nuti it readily dissolve in water kan nuti jenne bishaan keessatti dafee kan bulbulamudha kan jenne kanaaf jechuudha. May form hydrate depending on the concentration. Kanaaf dafee hydrate kan ta'udha yookaanis immoo hydrophilicidha jechuudha. Hydrophilicidha yookaan bishaan kan jaallatudha jechuudha malee hydrophobic miti jechuudha. Akka kanaatti akkasiin hin dogongorsine hydrophilicidha jechuudha. Water labs jedhamu sanaa jira. Since some hydrate have melting point greater than 0 degree Celsius, insulation or heating during the storage. Kana yeroo jedhu melting point isaati degree Celsius 0 olittidha jedha. Degree Celsius 0 jechuun baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Melting point degree Celsius 0 jechuun room temperature fakkeenyaaf amma roomii isin keessa teessanii temperature isaa giddu galeessaan 25. Kana jechuun 0 jechuun baay'ee qorraa keessatti illee melti kan ta'udha jechuudha. Wanti kuni volatile jechuudha. Amala volatilummaa ni qaba jechuudha. Yeroo kam yeroo hydrate ta'u malee akkasumatti solididha yookaan immoo crystallineidha jennee dubbanneera waan ta'eef volatile miti garuu yommuu hydrate ta'u jechuudha. Kanaaf insulation or heating during storage yeroo maal jechuu isaati yommuu store goonu yookaan yommuu keenyu yommuu kuusnu wanta kana insulation yookaan immoo ho'aaf akka hin saaxilamne isolate gochuu qabna. Kanaafidha maal jedheen ture asitti isolated system kan nuti fayyadamnu kanaaf jechuudha. Sisteemota thermodynamics keessaati. Kanaaf yommuu store goonu insulation heatii duukaa akka inni ho'aaf yookaanis immoo environmentiidhaaf akka hin saaxilamnee fi isolate goone yookaan insulation methodidhaan kan nuti kuusnu jechuudha sodium hydroxide kana. Inni dhuma faayidaa isaati yookaanis immoo advantage isaa bu'aa akkamii qaba sodium hydroxide kun isa jedhudha jechuudha. Kanaaf sodium hydroxide bu'aa maalii qaba isa jedhu wal wajjin ilaalla. It is widely used in numerous industrial processes such as pulp and paper manufacturing, alumina extraction from bauxite in aluminium production, as well as textile industry such as drinking water production. Kana yeroo jedhu industry baay'ee keessatti bu'aa hedduu qaba jechuudha sodium hydroxide kun. Kan akka miti, kan akka pulp and paper, kana yeroo jedhu kan akka waraqaalee garaa garaa manufacture gochuudhaaf akkasumas immoo alumina extraction yeroo jedhu immoo aluminiyeemii extract gochuudhaaf jechuudha yookaan oorii isaa keessaati. Oorii akkuma beektanii baay'een isaanii mineraalonni natural occurringidha yookaanis immoo qaama biyyee keessaa kan ba'anidha. Garuu immoo
Aluminiyeemii biyya keessa akkasumatti kan argamu miti jechuudha. Oorii maal jedhamu keessatti kan inni kuufamee jiru aluminiyeemiin oorii boksaayit jedhamu keessattidha jechuudha. Kanaaf achi keessaatti ekstiraakti gochuudhaaf aluminiyeemiin immoo bu'aa hedduu qaba kan akka shiboowwan elektiriksiitii garaagaraa hojjechuudhaaf baay'ee fileksibilii kan ta'e darbees immoo salphaatti kan hin ligidoofnedha. Aluminiyeemii akkasii kana oorii isaa keessaa ekstiraakti gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Sodium hydroxide as well as in textile industry kan jechuun indaastirii uffataa yookaan immoo carqaa cabbii faabrikaa jedhamu sana keessatti jechuudha. Akkasumas drinking water production qulqullina bishaanii bakkatti bishaan qulqullaa'u jechuudha. Bishaanonni fakkeenyaaf amma pilaastika garaagaraatiin haayilaandiidhaan saamsamanii gurguramanii isa kanaan jechuudha kan isaan purify ta'anii achi keessatti illee bu'aa hedduu ni qaba jechuudha. Sodium hydroxide is also important compound in the manufacture of soaps and detergents. Akkuma sodium carbonate isa yeroo darbe jenne sana saamnaa akkasumas immoo detergentiiwwan yookaan immoo dhangalaa'aawwanii xuraawaa yookaan immoo deertii garaagaraa qulqulleessuudhaaf illee bu'aa qaba jechuudha. Cleaning agent and in the manufacturing of washing soda. Kanadha jechuudha. Kanaaf qulqulleessuudhaaf akkasumas immoo washing soda yookaan immoo manufacturing soap and detergent jechuudha. Washing sodaan kuni achi keessatti illee bu'aa hedduu ni qaba jechuudha yookaan immoo hin fayyadamamaa jechuudha sodium hydroxide. In waste gases describing saponification, esterification, azerification and esterification reaction as well as in basic catalysis kana yeroo jedhu kanneen saponification jechuun adeemsa saamnaan ittiin produce ta'u jechuudha sooppiin. Akkasumas azerification yeroo jennu ezerii akkuma beektan ezerii ishee akka kanaatti barrooftu jechuudha. Ishee akka kanaatti barrooftu istariin immoo COOR bifa kanaatiin kan barrooftu beektu functional group isaanii jechuudha. Organic chemistry topic jalatti warra akka kanaa maal gochuudhaaf produce gochuudhaaf illee ni fayyada. Akka maaliitti fayyadachuudha achi keessatti akka basic catalystiitti fayyada. Maal jenne irraa sodium hydroxidein NaOH jettaniin isin barreessan kuni OH waan of keessaa qabuu fi alkaalaayiniidha yookaan beeziidha jenne irra. Kanaaf akka basic catalystiitti. Catalyst jechuun akkuma beektanii biology keessatti akkuma barattanii CS2 jechuudha. Chemical reaction yeroo gaggeeffamu catalystiin directly achi keessatti participating gootu. Garuu maal gooti? Reactioniin suni akka inni dafee favor ta'u yookaan immoo akka inni ariifatee ta'u akka inni ariifatee wal nyaatiinsi gaggeeffamuuf fayyada jechuudha. Kanaaf sodium hydroxidein kuni kallattiidhaan keessatti hirmaata otoo hin taane yeroo kam yeroo esterification, saponification, yeroo adeemsi saamnaan oomishamu, esterii yeroo oomishamu, ezerii yeroo oomishamu kana kallattiidhaan keessatti hirmaata otoo hin taane akka basic catalystiitti yookaan immoo CS2 beezawaatti kan inni fayyadu jechuudha. Kun gabaabinaan waa'ee sodium hydroxide activity 3.9 akkuma asirratti argitan kana gaafilee nootii kanarraatii bahanidha. Gaafiin jalqabaa akkasidha. List the uses of sodium hydroxide in industrial process or manufacturing of other valuable products. Kana yeroo jedhu sodium hydroxide kuni industrial production yookaan immoo manufacturing valuable product keessatti yookaan valuable product isuma mata duree isaa balachaa jirru kana jechuudha. Achi keessatti manufacturing process industrial hedduu keessatti bu'aa akkamii qaba listi godhi jedha. Kunoo isuma amma ilaalle kanadha jechuudha. Kunoo uses isaa kana asumarra ilaaltanii bishaan qulqulleessuuf jechuu dandeessu, aluminiyeemii extract gochuudhaaf jechuu dandeessu, pulp and paper production keessatti illee akkasumas soap and detergent akkasumas washing soda, saponification adeemsa saamnaan oomishamu, azerification adeemsa ezeriin itti oomishamu, esterification kun akkuma beektanii pleasant smell isa jedhamu sana yookaan immoo foolii baay'ee urgaawaa ta'e isa sana jechuudha. Urgooftuu garaagaraa illee hojjechuudhaaf kan fayyadu. Kanneen akkasiidhaa fi akka basic catalystiitti ta'ee indaastirii baay'ee keessatti kan fayyadudha jechuudha. Kana list gochuu dandeessu gaaffii jalqabaa kanaaf jechuudha. Gaaffii lammaffaan what is the role of caustic soda in the industrial cleaning process? Caustic sodaan kuni maaliifidha kan inni cleaning process keessatti fayyadu? Saayiduu fi maaliifidha jechuudha cleaning process keessatti kan inni fayyadu? Soap and detergent kun ammattu keessatti asitti soap and detergent as keessatti immoo cleaning agent and manufacturing of washing soda jedha. Kanaaf soap and detergent saponification adeemsa saamnaawwan garaagaraa oomisuudhaani qulqullina keessatti illee
gahee guddaa ni qaba jechuudha. Sadaffaa, what are the health effect of caustic soda? Kana yeroo jedhu property masaa irratti ilaallee caustic soda kan inni jedhamee fi maaliif jechuudha? Amala corrosive yookaanis immoo miidhaa qaama namaarra yookaanis immoo wantoota garaagaraa irra geessisuu wanta danda'u maal gochuu danda'a jenneerra at room temperature daree yookaan digirii seelishiyeesii 25 irratti pirootinii qaama namaa keessa jiru decompose gochuu danda'a. Nama guba kanaafidha jechuudha. Barni kan inni nama godhu qaama namaarra yoo ija namaa keessa bu'ellee pirootinii qaama keenya keessa jiru gubuu decompose gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf miidhaa akkasii qaba. Faayidaas ni qaba, miidhaas ni qaba. Kanaaf iyyuu wanti kamiyyuu miidhaas faayidaas qaba. Safety rule kan inni qabaatee fi kanaafidha jechuudha. Gabaabinaan barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Guddaa galatooma ulfaadhaa. Isinitti toleera yoo ta'e hiriyoota keessaniif sheerii godhaa, laayik godhaa. Chaanalii kana jajjabeessaan isiniin jedhaa. Ittuma fufnee barnoota keenya paartii ta'an walitti deebina. Viidiyoo waan dheerateef gaggabaabsinee hojjenna. Yeroo taanu 3.4 Sound Manufacturing Industries in Ethiopia kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Ammasitti nagaatti.